Asha markufuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo addaan bannee turre. Baga nagaan jiraattan baga walitti deebine Oromoon viidiyoo kana akkam hideet goota jettan akka hideet godhu nu barsiisi nu agarsiisi viidiyoon hojjedhu naan jettan lakkoofsa tokko barreessaa lakka Oromoon hin barbaannu naan jettan lakkoofsa lama barreessaa yoo filannoon keessan irra caale gama YouTube irratti gadi dhiisaa YouTube immoo qophii bashannanaatti subscribe like godhuu hin dagatinaa na jajjabeessuu keessanis hin dagatinaa Oromoon subscribe like godhuu gootan galatooma ulfaadhaa sin jaaladhaa rabbiif jecha Oromummaa walitti qabnaa kaama amantaa musliimaallee rabbiif jecha sin jaaladhaa amantaa biraallee akkasuma amantaaf kutaan addaan takkaallee manqoonnee warroon amantaaf kutaan addaan nama qooddanillee dhaabadhaa. Oromoon takka amantaan kaabbaatii Oromummaa walitti qabnaa Oromummaan dhiigaa kanaafuu amantaa fi kutaan addaan qooduu waan nurraa eegamaa miti osoo namni keenya dhumaa jiru waan akkanaa kuni